warra gubate arge warra gabrummaarra hifate warege harka tokko taatani yoo walii galtani wala bummaaf walqixxummaa akkasiin argatani dammaqaa gurmaawaa gubbaa garjalatti ka'uun barbaachise akka nam tokkotti isinitu beeka. Kabajamtoota hordoftoota marsaa Oopiraayidaa kam kan fagoof kan dhiyoo jirtan baga bara haaraan isin ga'e ayyaana gaarii isinii hawwin. Bara kanan nama Oromoo waan guddaa hojjete akka warri faranjii jedhutti person of the year filannee moggaasuuf murteessine. Hogganni siyaasaa keenya ofis balleessanii nuunis nu balleessuuf wixxifataa bayan. Gaggeessitoonni amantiis rakkoo uummanni Oromoo keessa jiru kana irratti qoonni isaan laatan laafaa ture. Dardarran keenyaas hawwiif fedhii malee waan adda ta'e kan hojjetan hin agarre. Sabaahimni Oromoo fi waldaaleen qorannoos akkasuma tittiratoodha. Bareeda jaldeessaa akka jedhan san ollaallee gallaallee kam keessaa akka filannu rakkanne. Dhiyoos fagoos iyyaafanne. Boodarra waldaa hawaasaa tokkorra ijji nu buute. Mannillee utubaan jabaata. Gaafa bubbeen hamaan dhufe yoo utubaan laafaa ta'e ni kufa. Waldaan yookaan dhaabni tokkos akkasuma hoggana isaatiin jabaata, hoggana isaatiin kufaas. Kufullee hoggana isaatiin deebi'ee marga. Ciminni hoggana tokko ammoo kan madaalamu rakkoolee itti aggaamaman ariitiin qolachuu fi sabicha afaan tokko taasisanii kaayoo dhaabbichaa san birxa baasuuni. Baroonni lameen darban Oromoo biratti bara jeequmsaaf xaxaa hedduu turan. Kana keessa namoota lama jabinnaa fi bilchinnaan waldaa isaanii tindhisanii asiin gahan agarre. Jarri kun geggeessitoota waldaa hawaasa Oromoo Minisootaati. Minisootaan ammoo bakka waldiddaan siyaasaa Oromoo jidduu jirtu itti gaafa baafte. Jarri kun lameen obsaa fi garabal'innaan garaagarummaa siyaasaa kan lubbuu waldichaa gaaga'eera ooluun waldaa hawaasa Oromoo Minisootaa akka har'a gahu godhan. Jabeenyi isaanii eessaa dhufe? Bara jireenya isaanii keessatti maal fa'a irraa waa baratan? Abdiif hawwiin isaan gara fuulduraa qaban maal jennee gaafanneerra. Deebiin isaan nuu kennan kunooti itti dhiyaadha. Gaafiif deebii kana Oopiraayidaa akkam wajjin gochuudhaaf fayyamuu keessaniif hedduu galatooma. Anis waamicha keessaniif hawwaachuudhaaf hedduun gammada. Sinis carraa kana kennuu keessaniif Oopiraayidaa galatooma. Egaa gaafiin an duraan si gaafachuu barbaadu yaadannoo bara ijoollummaa kee keessaa kan sammuu kee keessaa hin baane ka jettee yaaddu maal? Kuni gaafii hedduu cimaadha. Umrii anamma ga'e kana gaafii ijoollummaa of duuba deebi'ee yaadachuun salphaadhaa miti. Haa ta'u immoo waan tokko tokko yaadachuun ni danda'ama. Maatii baadiyyaatti dhaladhee guddadhee yeroo hedduu baadiyyaatti dhaladhee yeroo guddadhetti jireenyi baadiyyaa baay'ee isaa naachuraaliidha. Hedduu uumaadha, jireenya uumaadha kan ijoolleen naannoo jirtu yookaan ganda tokko keessa jirtu wajjin taphattu kan maatii kan kee qofa odoo hin ta'in ollaan marti naannoon marti sitisan si eegan hedduu eegumsaa fi jaalala hedduu sii kennan kan namni guddaanis xiqqaanis ijoollee ijatti qabee eeguu jaalatu ijoollee abbaa kamiyyuu dhungatu guddadhaa siin jedhu jaalala guutuu sii kennamu jaalala qooda hin qabne taphni ati ijoollee wajjin taphattus daangaa kan qabne kan aadaa san fakkaatu kan aadaa san keessatti hammatame ijoollee daa'imman wajjin dhoqqee bukeessaa turre daaraa kana walii hannee laaqnee waan adda addaa irraa tolchaa turre daaraa bifa adda addaa irratti barreessinee korboo taphannee kubbaa dasee kana walii guurree hodhinee kubbaan laastikaa dur hin jiru boodarraa haga magaalaa barrutti kubbaa daseedhaa kana hodhinee isa taphannaa turre. Asheeta wajjin nyaannaa asheeta nama biraa dhandhee sulphee dhokannee haatnee nyaannaa bishaan daaknaa bishaan lagaa
dhagaaniif maaliin jiru kan akka puuliin kun hin jiru duri laga guddaatti gadi buunee bishaan daakna yeroo tokko tokko immoo abbaa manaa haadha manaa jennee akkasuma wal qoonnee ijoollee daa'imman ijoollee dirbaa daa'immanii wajji akka fuudhaa fi heerumaa akka warri keenya guddaan godhuu fakkeessinee taphannaa waa hedduutu keessa dabarre. Yaa ijoollummaa hoggaan mana dubbatti deebi'ee yaa fayyadu waan baay'eedha garuu keessa kanneen yeroo hundumaa yaadadhu ijoollummaa kootii kaasee ijoolleen gareen walitti qaba. Garootaan dursa yeroo baay'ee kubbaa taphachaa ture. Warra kubbaa taphatan kana anatu walitti qaba ijoollee walitti qabee dursee akka isaan kubbaa taphatanii akka waliin taphannu godhaa yeroo hundumaa durseen gaggeessaan ture. Dabalatee gandaa lafa jiraatu magaalaa xiqqoo keessatti ijoollee ganama ka'een wanniin qaba kan fishkaadha wislii kana isaan afuufa ganama sa'aatii ka'ee waamee ispoortii waameen ijoollee kana ispoortii kirippaa yookaan ispoortii hojjechiisa. Namni warri kaanii hin gammadu ijoollee kana godhuuf warri kaan immoo ganama darbaan nu kaasedhu naannoo keenya namoota musliimaa fa'aa jira warra akkasii immoo salaataa fi ganamaan nu kaasaa jedhanii kan eebbisaniyyuu hin jiru. Baay'ee kan nama walitti qabaa ijoolleen walitti qabaa kanadha kan inni yaadadhu ijoollummaa kootti. Yeroo sanitti namni jireenyaa fi guddina kee irratti dhiibbaa guddaa godhe gaafa guddadhe akka imaluu ta'a jettee akka fakkeenyatti fudhattu yoo yaadatte ta'e. Yeroo sanatti kan yaadadhu akka fakkeenyaatti ilaalu eessuma kiyyan qaba ture. Eessuma kiyya kun barsiisaa ture biyya biraa keessatti amma biyya biraa yoo jedhu biyya Oromiyaadhaan alaa fakkaata. Garuu yeroo san naannoo itti guddadhe biratti Harargeen biyya biraati jedhaafi yookaan kutaan biyya biraati. So Harargee keessa barsiisa ture yeroo san biyya fagoodha jenna ture jechuudha. Yeroo sana akka isaa ta'uudhaaf guddadhee baradhee akka isaa san ta'uudhaaf hawwa ture. Yaa namni jireenya koo irratti dhiibbaa guddaa godhe haadha kooti harmeen koo. Harmeen koo baay'ee jireenya koo guddaa keessatti dhiibbaa guddaa goote. Haadhi koo yeroo hundumaa na gorsiti waan haadha koo naan jettetu hangammaan duukaa jira. Yeroo hundumaa maatii guddaa keessatti guddadhe harmeen koo maal naan jetti warri guddaan qaxxaamursa haasa'u warri guddaan qaxxaamursa dhaga'uu naan jetti. Maalni harmee kiyya egaa gaafadhu waan agarte hundumaatti yoo dubbatte ta'e waan dhageesse hundumaa irratti yoo dubbatte ta'e nama wajjin buluu hin dandeessu. Kanaafi wal danda'uun walii obsuun walii wajjin waa haasa'anii fixachuun achirraan baradhee jechuudha. Na gargaara jechuudha. Waan tokko immoo ija keetiin agartee bira geessee hubatte malee jetteedhaan namni odeessee hin fudhatiin kanaan jiru wallee kun natti jechuudha. Kun hundumtuu kanaan waan guddaadha naaf umurii koo keessatti jireenya koo keessatti jireenya biyya keessatti jiraadhaa jirus biyya alaatti jiraadhaa jirus addunyaa yeroo amma keessa jiru kana wajjin egaa wal bira qabee ilaalu waan harmeen koo yeroo sanatti himtee baay'ee na gargaaree nama wajjin akkan jiraadhu nama wajjin akkan bulu nama wajjin akkan ilaaflaameen jiraadhu na godhee jira jechuudha. Waan hanga har'aa goote keessatti siisaa ta'u harmeen kee kan hedduu itti boonan yookiin ati kan hedduu itti boontu maal inni? Waan hanga maatii keessaa harmeen koo kan isheen itti boontu barnootaan lafan ga'eef kan harmeen koo booti garuu ani immoo kan baay'ee itti boonu immoo gochaan waldaa hawaasa Oromoo Minisootaa Oromoo Kominitoo Minisootaa keessatti bara 1998 kaasee hanga ammaa hojjedhee tu baay'ee kan na boonsisu kan inni ittiin boonu isa akka kottan kan haadha kooti sanadhaan kumuu kanadha lama nutti boona garuu kanatti irra caalaa itti boonudha. Egaa yeroon sun har'aa kaleen taane yaadannoo ijoollummaadhaa waa baay'eedhaa hunda keessa ba'uun nama rakkisa garuu yoo deebitee yaaddu addunyaan bara san turee fi har'a jiru maaltu jijjiirame jettee yaadda? Walumaa gala har'aan tana biyyuma san keessa bakkumaan itti dhaladhee guddadhe sanitti jireenyi jiruu fi bara an akkas ijoollee ta'ee jiru jireenyi jiru maal fakkaata jedhee yoo ilaalu garaagarummaa guddaatu jira. Tokko
jaalala amma siin jedhu sanii ijoolleen har'aan tana biyya keessa dhalattee guddattu ollaan maatii irra darbee ollaan isaanii ijoolleen mana ganda tokko keessa dhalatan jaalala akkasii walii qabu. Warri gurguddaan akkasitti ijoollee ija qaraatiin eeganii akkuma ofiitti ilaalu ijoolleen kun ijoollee kiyya jedhanii kan Allaas guddisu ofitti qabu waan qaban hunda kennuufii danda'u wanni kennaniif saniyyuu gahatti qabu kan jedhu jireenya ilma namaa keessa yoo ilaalte hedduu jijjiirratu jira. Yeroo ammaa kana jireenyi hedduu hammaatee jibbaan sana sabni walii qabaa uduun ta'in haala jireenya hammaateen haala jireenya hammeenna mootummaa keessa jiraniitis kan biyya keessaa yoo ilaalle kan hunda dabalatee jiruun tiyyuma qofa kan jedhu irra gahamee jiraarra lubbuu ofii baasuu lubbuu ofii jiraachisuu waan ofima qofa yaadu gara ta'utti deemaa jira. Yeroo jaalalli akka silaa aadatti baratamee san guutummatti hin jira jedhamee yaannee jiru garaagarummaa guddaatu jira. Isa durii sanii wajji madaallee yoo ilaallu qarummaan ilma namaas akkasuma hedduu fagaatee jira. Jireenya hammeennaa keessatti guddinni sammuu ilma namaas jijjiiramee jira. Namni durii naannoo itti dhalate irraa hedduu fagaatee deemuun hin turre. Har'aan tana namni utuu umrii walakkeessa iyyuu hin gahin bakka hedduu gahu uduu sadarkaa barnootaa yookaan waan biraatiif biyya isaa keessa dhiisi biyya addunyaa keessa hedduu deemaa jira. Namni caalaa addunyaa tana fageessee ka duraan laalu ka garan beenne amma bira gahee laaluudhaaf hawwa. Yeroo akkasii keessa jira garaagarummaa guddaatu jira. Bula ijoollee meeqa qabda? Ijoollee lama qaba. Tokko inni hangafi maqaan isaa Horoom jedhama. Umriin isaa waggaa 6. Inni itti aanee dhalatte immoo Naasifaayee jedhamti. Isheen umriin isaa waggaa 5. Haadha manaas qaba nama naankoos Aanne jedhamti. Gaarii ijoolluma lamatti harriin kun baay'atee fakkaata. Harriin kun hedduu yaadamu. Ulfina harriin kun namni kaan harrii baqatee gurraacha dibata ani immoo isa adii dibadheen qalama adii dibadheen malee onni miti garuu ulfina harriin jedhee fudhaa. Gaarii mee namni dargaggeessi tokko sitti dhufee Bula jireenya gaarii jiraachuudhaaf ilmi namaa tokko maal gochuu qaba jedhee yoo si gaafate gorsa akkamii kennitaaf? Dhugaatti dargaggeessi tokko natti dhufee na gaafate. Ani dargaggeessi nuuf hin jedha garuu gaa eeggatti jaarsadhaan jette akka jaarsaatti. Dhuguma harrima kana ilaalteetti dhuguma yoo dargaggeessi tokko natti dhufe wanti hin jalqabattu ammallee lafa nama jireenya hojjedhutti illee kee lafa hundumaatti illee nama haaraa gaafan itti dhufkanii itti immoo dargaggeessitti illee himu barnoota. Barnootii hundee bu'uura waan hundaati jedheen itti manamatti jireenya mataa isaatti jiraachuu fi jireenya hawaasa illee ittiin gargaaruu fi ofii itti inni ta'uuf illee barnootii hundeedha ka jedhu kana inni gorsa jechuudha yoo ittiin ni tokko argu. Lammaffaa immoo sammuu banaa qabaachuu wanta hundumaa gaariitti ilaaluu shakkuu hundeen gaariitti ilaalanii hubachuu fi waa baruudhaaf immoo sammuu banaa qabaachuu ka jedhu kanarratti. Kanaaf hundeen sanaan naannee barnoota kan jedhu kananii qabaachuudhaan dargaggoodhaaf kan inni dhaamsan qabu kan inni itti immoo yeroo hundumaa